Yaakaa keenyaati daangaa Baheef nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin zinaan taphaa kubbaa ta'ee nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin qaanyaa malee dirree Bahee nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin qaanaan illeen irraan Bahee nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin intarneetaan faffaca'ee nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin tarbiyaanuu kana ta'ee nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin kan viidiyoo laala taa'ee nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin. Oduun ummata islaamaa yeroo har'aa nagayuu waan nama ajaa'ibu xiqqoo guddoosaa tahuu dargaggeessi islaamaa har'a yoo lafaa ka'u biqiloonni guddinaa fi namni taa'ee lakkaa'u waa'ee jaalala dubraati kan inni itti yaadahu keellaa tanatti kufa bira dabruu hin danda'u yeroon isaanii dhumataa osoo kanaaf dhama'u baratee dalagatee galma tokkollee hin ga'u eessaan galma gahu asid dabde dubbiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin meeshaa marran islaalaa taadha abbaan islaamaa hidhiin jirri fakkaatti diimessite qalamaan hidhii diimessuu kana kaayyoon isaa waa lama tokkoffaan kuffisuudha tarbiyaa diin islaamaa lammaffaan tahuusiti zinaa keessatti maama hidhii diimessuun kuni dambanyaa itti wahama yoo hidhii diimessite jaalallee isii tahama zinaa dalaguun kana haasayaa bifa qaaman ati mee sajirta yaa abbaa islaamaa ijji kee kana argoo irraa maaf ta'e jahama maasiyaa jaraa qixxeessitu irraa qoodama ka jaraa silaa batta keetu qaraa guddama silaati guddiftee tarbiyaadhaan ganama salbinni gurguddaan kun maaf nu keessatti argama salbinni nu keessa jirru har'a yoom lakkaa'ama meeka rabbahi halkanii wayta sa'aatii lama wal ammatee dhaabbata bilookiin hundi nama kana nubbeekaaf rahmaan nuun socheete dachiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin hidhii diimessuu kana nu duraan kanu behinuun ambata karra garra yoo karaa irra deemnu maal jedhee sinitti ma ambista waliin behinu wama keenya dubbanna waan nama biraan geennu hidhii diimessuu kana bifa zinaa yoo jennu namni jara fakkaatu jara tahuu nuun kennu maal godni moggaarra deemnuuf badee jirti dubbiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin osoo muslimni hin jirre bardachiin nuun jiraattu wallaahi sababa keenya jarris ka har'a nyaattuuf yoo ka'ati diin dhiiftee kaatee jara fakkaattu waan rabbi irraa si dhorgee keessa seentee kalaayitu zaahira yoo agarte akka dachiin siin daayitu haganaattu seenaftu gaafa duute dubbiin nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin ana waa hundumarraa wanti na sodaachisu tarbiyaan baduu kana hedduu kan na yaachisu tarbiyaadhaan argama diin kana jiraachisuun dhaloota lafaan dhufu bordiin kana dhaalchisuuf har'a nurra dirqama diin irratti leenjisuun mee isinii isa yaachisu jabaadhaa yaa ikwaan nu qajeelchi Rabbi amrii nuun duusin
bu'uurri diiniin keenya durirraa ijaarame ummata bu'aa qabu ka imaanaan guutame kanatu tubaa tahee din rabbiin asarame ba'aa nagana ulfaatu bara dhiiraan baatame ka'arra hedduu nama caccabe jaladhume lubbuu ufii dhallame bor guutamuuf jahannamiin nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini namni gurra fiiti seenaa sahaabaa dhagayu kasa wajjinu beeku jarri dargaggootaa'u baay'inni sahaabotaa dardara lafaa ka'u kan diin keessatti dhume rabbi isaatiin wal gahuun kan diin keessatti dullume kidmaa diinii bobbaa'uun ka har'a seenaa isaanii yoo kitaabni haasa'u namni imaana qabu uf wallaalee dhama'u ija isaa irraa dhimimmaan dhangala'u maal wanni seenaan jara akkanatti mi'aayuuf daa'imaa fi aanan caalaa qalbiin itti si'aayuuf jaaratu haqaaf kurfaayuun bakka hangayan amrii diine nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini yakka keenya daangaa bahee nu socho'uuti dachiin nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini dubbiyyoo keessa deemne baay'ee nu fageessiti yeroo qabnu tanallee nu harkaa xiqqeessiti asuma gabaabsine waan ammannaa walitti wanni amma dubbanne hundu armaan olitti jabeessaa na qabadha amaanaadha sinitti dhiirattoon soorammadhu keessattuu yaa dubarti qoodi ilmaan guddisu harki caalaan sirratti mana keessa leenjisi gannuu baasi alatti seenaa galmee siyaasirratti si badhaasa rabbiin nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini caalaan dubartii keenya har'a koonni isaanii nyaata qofa qopheessu shunkurtii zayitiidhaani kana qofa dhaabbatee har'a qoonni isaanii qooda ilmaan guddisu lafumatti dhiisanii ilmaan waan beekan irraa manatti hin barsiisani daa'imummaan tarbiyaa islaamaa qabsiisanii yoo badii irratti arganii irratti hin dinniinanii ilmaan ijoollummaadhaan badii irra dhiifnaanii lamuu namaan qabamtu ganama gadhiifnaanii halaala ta'aa faraamni hin sodaatan rabbiin nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini fedhuma rabbiitiini barnamni jallachuuni karaa nabii gadhiise jaahiliyyaa qabachuuni amma sarkuma isaa jira jallisuuf qajeelchuuni kaana sittuu fokkise kaadha si bareechuuni garuu nurra dirqama da'waa biyya geessuuni baaxila ijaan argaa nurra malu callisuuni karaa haqa baaxila biyyaa faddaan baasuuni nama beekurra malti haqa namaaf ibsuuni fakkeenyuma anbiyaa har'a nulleen ta'uuni bor khaaliqaa wal gayooni qalbii qulqulluudhaan nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini ergaa kan koo xumuruu fasuma har'a dhaabbadha waa'ee tarbiyaa kana isinitti dhammadha amaanaa na jabeessa isin bira kaayadha uusiikum bitaqwallah rabbii keessan sodaadha naafis rabbiin naa kadha hamleen koo nasriidiin nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini hamlee namaa hundumaa isaa ka galmaan gayu gargaarsa isaa malee maalillee tarban bayu anda'iifa miskiinaa waa takkallee hin danda'u nam jabaana seetanii yoo isini taasayu isatti hirkannan garuu rabbiin lafa nan kaayu irbee naman sinsinaayu inni akka keessani nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini
dubbii kana barwanni ankaaseef yaabboleessa jaalala keenya har'aatu bar shari'aa faallessa irbaasin sinni kana shari'aan ni daangessa rabbiif walaa jaallannu borunuuf gaaddiseessa akka bornu baafatu fitnar dalmaa sharkeessa asirratti mee dubbii tokkon siniif odeessa gaaf tokko soqa